ቻልነው መጠን ለነዚህ ወንድም እህቶቻችን ድምጽ መሆን አለብን። ድምጽ ለመሆን ደግሞ ምንም ወጪ አያስፈልገንም። ሃይ ኦርዶፍቶኒ ናፊ ፊ ኸዲር ኢልማን ኦሮሞቲ ፊ ለሚሌ ኢትዮጵያ የሀገሬ ልጆቼ በኩመ ጅርተን መረቱ ኢልማን ዮካው ለሚሌን ኢትዮጵያዳ አፋኖት አዳዳቲን አፋን ቢኸመራን ለሚሌ ኢትዮጵያ መኔዳ ሶዶ አረቢያ ኬስ ጅረኒፍ ሰገሌ ተሁዳፍ አሲቲ አርከመኒ ሜ ወሊን ኦርዶፍኔ ሰገሌ ኢሳኒ ከነ ሐዋሳ ፊ በከ በርባቺሱ መራን ሃገኙ ፊስኒ ጀና ኩኖቲ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ليونكيا وري كدير عبد الله هردفتن يوتوبي سا ججبيسا مجان كن اللي كيرو لفاتو فادا ججبيسو قبل بارك الله فيكم. دامسا جبابا وهي كبا دامسي سنما إني أبو ليونكي فونكي كأروما ولي كبدو كإسلام ولي تكبدو من أهدات تميد ماجران أكما أتي دلقت شوف بيابات akkuma ati uf jijjiiruuf biyyaa baate akkuma ati haadhaa fi abbaa keellee jijjiiree ufillee jijjiira jettee biyyaa baate jarris yaaduma saniin biyya ufiitii bahan garuu waan hin taanetu jara mudataa jira. mana hidhaatti waan tahaa jiran agartan dhukkubsachuu bira dabree qullaa taa'uu bira qullaa deemuu bira dabree lubbuun isaanii bahaa jirti. nafseen isaanii bahutti jirti. baarakallahu fiikum. sagalee haa taanuu fi bira haa dhaabannu wanni nu godhuu dandeenyu hin jirru maal malee rabbi haa kadhannuu fi sagalee haa taanuu fi akka hin doynoomne nama waan jaraa dubbatu yoo agartan sheer godha bakka jirtan guutu iyyaatini wal dhageessisa. wanni kuni waan ulfaataadha. anaaf sillee bor waan nurra gahu hin beeynu yoo qabamte atillee achuma dhayxamaree karre ati dhayxu takka hin jiru waan taateef ummata kana sagalee haa taanuu isiniin jedha. baarakallahu fiikum. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች፣ ዛሬ አንድ መልእክት አለኝ። መልእክቴን በመጀመሪያ ናፊ ከዲር የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት። ሰብስክራይብ ለማድረግ ደግሞ ምንም ወጪም ልፋትም አያስፈልግም፣ በነፃ ነው። ስለዚህ ጠቅ አድርጋችሁት እለፉት። በመቀጠል በሳዑዲ አረቢያ ውስጥ ታስሮ እየተማቀቁ ያሉ ወንድም እህቶቻችን እነሱም ለኛ እኛም ለነሱ እነሱም ከኛ ውጭ ማንም የላቸውም። ስለዚህ በቻልነው መጠን ለነዚህ ወንድም እህቶቻችን ድምጽ መሆን አለብን። ድምጽ ለመሆን ደግሞ ምንም ወጪ አያስፈልገንም፣ በነፃ ነው። ስለዚህ እዛ እስር ቤት ውስጥ እየተሰቃዩ ላሉት ወንድም እህቶቻችን ድምጽ መሆን አለብን በቻልነው መጠን። በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ በፌስቡክ፣ በቲክቶክ፣ በዩቲዩብ እና በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ተጽዕኖ መፍጠር የምትችሉ ሰዎች ለነዚህ ልጆች ድምጽ መሆን አለብን እላቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت نموني ساقلي كيا كان الأجيسن أبوليوان كو سعودي عربية كيسة تركتا درر ماجران كان إلالتسي أني كومين قوا موتما كان الراجل جودا نوتي موتما قبنمو مال جودا namni hinduwaraa hin dhumataa jira, hin hidhamaa jira. hamma har'a gara waggaa lakkoofsiseera. hundi keenya iyyuu quba qabna. mana hidhaa Suudii keessatti erga walitti qabamuu, du'uu, garafamuu, achi keessatti erga qixaaxamuu eegalanii gara waggaatti caaluuf deemaa jiran jechuudha. walumaanuu hin argarra. dubartiin ulfaa achi keessatti dhaqxee deessee achi keessatti rakkattee achi keessatti daa'imaa wajjiniin rakkachaa jirti. waan nyaattu waan dhugduun qabdu, waan bishaan gahaan qabanu dhiqachuuf dhuguudhaaf jechuudha. nyaata gahaa hin qabanu. akkasitti nu jalaa du'aa jiranii. mootummaa hin qabnumoo kanarratti walumaa galatti ani komii guddaa mootummaa keenyarraa qaba. maaliif mootummaan keenya biyyatti hin deebisne? ummanni Somaalee, ummanni ollaa hundinuyyuu hin fudhataa jira lammiisaa jechuudha. jalqabas mootummaan keenya xiyyaaraan as nutti deebisee ture, asii mootummaan galchee jennaan jechuudha. kanaaf quuqama lammii kan koo mana hidhaa keessatti miidhamaa jiran kana ibsachuun barbaada jechuudha gama kooti. maaliif anis hojjettuu Saudi Arabiyaati. anillee bor hadhatee bor teegziin gadi bahee qabame akka jaraa kana jalatti dhaqamee dabalamee dararamu hin beeku waan ta'eef miidhamni jira miidhama kooti, quuqamni jira quuqama kooti. mootummaan maaliif akkasitti nu ilaala? miidiyaan gurguddaan, miidiyaan hawaasaa sabaan, amantiidhaan, siyaasaan utuu waliin qoodin jechuudha. kun rakkoo
rakkoon ilma namaarra gaaru kun lubbuu namaatu darbaara jechuudha. Dhimma lubbuuti, dhimma lubbuu wal hambisuuti kuni dhimma siyaasaatiin waliin tuullaallatiin hundi namaatu maaliif nu hin dubbanne, qeesiin, sheekiin, abbootiin amantaa maaliif hin dubbannedhaani kan hin barbaadu gama kootiin. Sagaleen kiyya kun akkanaaf dhaga'amu abdiin qaba. Obboleeyyan keenya Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran, rakkachaa jiran, garafamaa jiran, du'aan jaraallee namni irraa gadi baasu hin jiru. Akkasumatti du'aadhaan wal makatanii mana hidhaa keessatti taa'uu jiran nuuf birmadhaan jedha lammiidhaanii hamma danda'amuun. Uummanni namoonni feesbuuka fayyadaman illee gara miidiyaa isaaniitiin wanta kana qofa ajandaa godhatanii akka jarri dubbatan siyaasaan utuu waliin qabsiisin hundinuu akka waan kanarraa nuuf haasa'u nuuf dubbatu warra biyya faranjiis warra biyya arabaa nu laallatu jechuu dhiisanii warroonni sagaleen jaraa dhagahama qabu hundi isaatu jechuudha akka waan kanarraa nuuf dubbatanu obbolaan keenya dhumaa jiranii achitti nyaataan rakkachaa bishaaniin dhugaatii waan hunda hin qabanu jechuudha rakkachaa jiranii nu birmadhaa jenna. Amata Suudi Arabiyaa keessatti dhumaa jiranuuf sagalee nuuf ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessan jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu baga jiraattan musliimaa fi kiristaanallee. Tokkoffaa YouTube channel naafi kade kajamu subscribe godhaa. Subscribe bas waan biraa miti. Subscribe godhuuf gatii guddaa nun buusu nun xaarsu, okay? Kana waan taatee subscribe godhaa. Achirraa fi waa'ee dhimma keenya ijoollee Suudi Arabiyaa kanarraa wanti inni tokko dubbachuu barbaadu. Ijoolleen keenya ijoollee keessaa ijoollee karaa Yaman dhufanii jiizaan itti qabamanii Naajiraan hidhamanii Jidda galan uffata gaafa karaa Yamanii taariba deemanii saniin hamma ammaatti jechuudha hanga ammaatti maydhaa jiran jechuudha. Sigalee uffata takkatti shurraabii takkatti waggaa ta'u guutuu uffatan sinigalee kana waan taateef akka jarri rakkina san keessaa baatu nuti bakka jiru maraa ilmaan Oromoo nuti wal malee waan biraa hin qabnu ma fedhallee ta'u sagalee walii haa taanu biraa haa dhaabbannu ijoolleen teenna ho'aa fi qorraallee miidhamtee jirti tana keessa akka rabbisan. Dhimma lammiilee keenya ilaalchisee namuu jechuudha bakka jiru watuwaachuu qaba bakka jiru dubbachuu qaba hiyyuu qaba jechuu beekaaf wallaalaan sheekonni ulamaa'iin aktiivistoonni namni barreessuu danda'u barreesse namni dubbachuu danda'u dubbate kan immoo dubbachuus barreessuus hin dandeenye gaafa inni barreessu barreeffama isaa sana kaan biraan gahuudhaan daddabarsuudhaan dubbii inni tokko dubbate walii faffacaasuudhaan ummata keenya hanga hidhaa keessaa baasnutti rafnee buluu hin qabnu jechuudha. Ummanni kun dhumaa jira guyyaarraa guyyaatti rakkoon hammaachaa dhufaa jira amma namni jechuudha lafa kana ta'ee walirra ciifamaa jira nama tokkorra nama lama sadiitu ciisa jechuudha bakkee hanqate jechuudha. Kanaaf nama 200 300 gaafa isaan galchaa jirra jedhan kun fudhatama hin qabu jechuudha. Waan akkasiitiif gajjechuu hin qabnu hanga hojiin namoonni achi keessa jiran hundi isaanii ba'anii dhumanuutti halkaniif guyyaa hiyyuu qabna. Dabareedhaan dhimma siyaasaa keenya lafa kaa'annee siyaasaan ala taane dhimma rakkoo uummata keenya uummanni biyya kana keessatti rakkataa jiru nama siyaasaa miti nama dalagachuuf biyyaa ba'ee malee nama mootummaan lolee yookiin waan tokko balleessee ba'ee miti namni tokko immoo rakkina baqatee dalagachuuf biyyaa ba'ee gaafa dararamu nutis bor kana waan taaneef itti callisuu hin qabnu hawaasni keessaaf ala jirru akkuma amma waan kana ho'isnee dubbataa jirrutti ajandaa keenya osoo hin jijjiirin itti fufuu qabna walirkaa fufuunee waliif dabarsuu qabna galatoomaati jajjabaadhaa kanillee amma eegasii hin dubbanne kottaatti dubbadhaa jenna ka dubbachaa jirtanullee itti fufaa galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan akkasumas ilmaan Itoophiyaa jennu kan afaan keenya kana dhageessanu. Dhimmi nuti wal geenyee viidiyoon kun akka hojjetamu godhaa jirru kuni rakkoo obboleewwan keenya yookiin lammiileen Itoophiyaa keessattuu lammiileen Oromoo biyyoota Suudi Arabiyaa keessatti dararaa hamaa fi rakkoo gidiraa guddaa keessa jiran kana karaa kamiin goonee akkamitti lubbuu jaraa kana baraarra jenneeti. Dhaamsi nu qabnu immoo ilmaan Oromoo keessattuu kanneen sooshaal miidiyaa adda addaa miidiyoota gurguddaa adda addaa qabdan peejota adda addaa qabdan akka sagalee keessan nurraan kunne jechuudhaan adaraa isiniin jenna. Obboleewwan keenya mana hidhaa jiran adaraa jedhanii nu godhataa jiru. Keessattuu namoonni hedduun immoo akka ba'anii itti dubbatan dhabanii akka sagalee jaraatti dabarfatan dhabanii bilbila ofirkaa dhabuudhaan rakkoo adda addaatiin qabamanii waan jiranuuf guyyaa tokkoof guyyaa lama qofa sagalee nuuf taatanii isa dhaabbattan osoo hin taane hanga furmaanni tokko argamee
lammiileen keenya kun biyya alaatii galanii kaanillee warra sitti hafeef immoo akka barnoota yookiin furmaanni ta'uu kaa'ame rakkoon embaasiin qabu kunillee nuuf jijjiiramu hanga bu'aa qabsoo keenyaa yookiin immoo bu'aa ganamaa galgala iyyinee sagalee ta'uu keenyaa kana argannutti akka nu biraan cinne nu bira dhaabbaddaa jennaa akkasumas hayyoonni keenya ustaazonni keenya kanneen biyya alaa biyya keessaa teessanii sagalee nu taartan ulfaadhaa galatoomaa keessattuu warreen immoo sagalee nuuf ta'uuf ciicataa jirtan kun ilma namaati obboleewwan keenya kanaaf jennaan akka nu bira dhaabbattanii sagalee nuuf taatan pilis jennee isin kadhannaa ulfaadhaa galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مسلمة كم فياجرتو كم كريستانا ورتمت موتما داف موتما انتو دا سغالين كينيا خاني زولة سعودي عربية نوفا حادا غامو باية توكورك النجر ركو خيسا نولالينا دا ركون كينيا نوفا حادا غامو نوف برمد دادان اسننجا أنا عبدي حرر حدرا خيسا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو إلمان رموكا كالي كم فول الدنيا رتي أرقمتن هندي كيسر guyyaa har'aa kana ergaa tokko qabadee isiniif dhiyaadhee jira. Jalqaba irratti Facebook YouTube chaanaalii Naafi Kadir jedhu kana subscribe godhaa. Chaanaaliin ijoollee Oromoo guddatuu qabaa wal jajjabeessuu qabdanii subscribe gochuuf ammoo maallaqa ittiin baastanii kanaaf Naafi Kadir amma tana subscribe godhaaf isiniin jedha. Itti aansuudhaan ergaan har'aa ijoon kan koo dhimma ijoollee Saudi Arabiyaati. Obboleewwan keenya Saudi Arabiyaa hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran sagalee ataanuufi wanti guddaan nurraa eegamu sagalee ta'uudhaafi sagaleen keenya xiqqoon nuti tuffannee isaaniif sagalee goonu isaaniif ammoo bu'aa buusuu dandeetti. Kanaaf ilmaan Oromoo biyya keessa jiranis biyya alaa jiranis rabbi gaditti wal malee homaa hin qabnu waan ta'eef sagalee waliif ataanuu obboleeyyan keenya akka mana hidhaa keessaa rabbiin nuuf baasu warroonni kallattii garaagaraatiin sooshaal miidiyaa irratti sagalee ta'uu fi dandeettan akka sagalee taanuuf isiniin jedha galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كينيا كينيا مسلماتي في أمني أورمو كان الدنيا تنرد تركم تنهند غيسنو مسلماتس كان كريستاناتس. السلام عليكم نسنينجا. وبلين كينيا كمنا إلى سعودي عربية غيست إلى جرا ورين إثيوبيا عالمي إثيوبيا تيف Itoophiyaa ta'uu qofaaf mootummaa dhabaaf biyya tana keessatti rakkachuu jiran kumaatamaan hedduutu jira. Kanaafuu xiqqaan jenne dhiiren jenne hundi keenyaa'u beeytotaas hedduu qabna. Aktiivistoota jettanii warreen duraan asirraa lallabuu turtan hundi keessanuu callistanii jirtu. Obboleeyyan keenya kana maaliif akkana dhiiftan? Firii warreen Saudi Arabiyaa hidhamtoota Saudi Arabiyaa jaa namootu sagalee tahaaf akkanatti hin callisina hin usina. Obboleeyyan keenya kanas keessa rakkachaa jiru. Obboleeyyan keenya meeqas keessa lubbuun dabarte. Ani har'a akkana jiru kana guyyaan dhuftu hin beekamu. Kanaafuu xiqqaan jennee guddaan jennee beekaanis hundi Oromoon wallaalaan qabdu. Hundi keessanuu sagalee tahaaf uummata kanaaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان أرومو ورون الدنيا كنا قبّا جرتا أكم جرتا نجا خيساني فيادا بقى برا هارا كم لما تيدمي تك نجا عنجي ساني كم لما تيدما بقى نجاهن إنكي يساوج كورونا يساوج ماكسي أفاني في جرّا في وعند تشوفني دي منورة بقى ربين كيسر ودبرسيتين بقى كم لما في ديدما تربين نجيسي كم لما في ديدمي تكا كم لما في ديدمي تكا كنا مو برا جمّتشو برا خيري برا بلسوما كديني هجالو كينيا اتباهي جوارهد اتباهي إن شاء الله hidhamtoonni siyaasaa hundi hidhaadhaa bahanii itti waliin gammanu rabbiin nu haa godhu inshaallah. Ilmaan Oromoo akkasumallee warra Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jiran ammallee bakka hedduutti ilmaan Oromoo dararamaa jiran shamarran teenyallee bakka meeqatti mana madaamii keessatti bakka hedduutti rakkachaa jiranii inshaallah barri kun bara nuti bilisoomnee mootummaa gaarii biyya keenyatti dhaabbanne mootummaa abbaa irree kana rabbiin nurraa buuse mootummaa khayrii mootummaa nagaa itti arganneetiin nagaan biyya teenya galee warri biyya ambaa keessa fafacaanee jirullee itti gammanu rabbiin nu haa godhu inshaallah. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu bara 2020 dabartanii 2020 takka nagaan geessanii isiniin jaa akkasumas namni an baga geessan jechuun fedhu maatii kiyya warra biyya jirus ta'e warra biyya alaa jiru obboleeyyan hiriyoota kiyya hundi keessanuu warri na beeytaniif warri na beeynillee hundi keessanuu baga geessanii baga ayyaana gaarii rabbi nu haa godhu isiniin jaa. Ammallee ergaan takka
YouTube Naafi fi Khadiir asumaan subscribe godhaa fi wal jajjabeessaa ilmaan Oromoo nuti ilmaan Oromoo Facebook kana gubbarratti yeroo hedduu ni argamna garuu YouTube keessatti hin jiru jechuudha. Sabni biraa heddumina YouTuber isaanii gisee seentanii ilaaltan guddaadha jechuudha. Keenya garuu ilmaan Oromoo kun wal jajjabeessuun hin jirru seentanii ilaaltanii qofa bahuu osoo hin ta'in subscribe godhaa fi like godhaa share godhaati ammaasillee viidiyoo namaa yeroo namni YouTube gubbarratti gadhiise achirraa buustanii Facebook gubbarraan kaayinaati. Linki bisa wajjin Facebook gubbarratti share godhaati akkasitti hiriyoota isin waan adda addaa imo irratti WhatsApp waan qabnira share godha akkasitti walaa guddifnu isiniin jaa inshallah anillee yoo subscribe naa godhuu feetan taate YouTube kiyya maqaan biiftuu Oromiyaa tuubiin jama. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaana gaarii. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan marti keessanuu asumaan jecha dhaamsa gabaabaa tokko isinitti himachuun barbaade ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran akka nuuf hiikamanii gara biyya maatii isaaniitti nagaadhaan nuuf galanuu isin gaafanna. Inshallah obboleeyyan kiyya Rabbiin viidiyoo isaatiin karaa maatii keessaniitti gara biyya keessaniitti nagaa fayyaa keessaniin isin galchuun isin jedha. Warreen sagaleen keessan dhagahamee beekumtii qabdanu asumaaniyyuu akka obboleeyyan keenyaaf sagalee taatanu firii hidhamtoota Saudi Arabiyaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.